Toleegaa, Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Toleegaa barnoonni keenya irraa barumsa herregaa kutaa 8ffaa yoo ta'u, boqonnuma tokko jala jirra. Ammallee boqonnaa tokko jala gilgaalota hanga tokko waliin laallee turree jirra. Amma immoo hariiroo tuuta lakkoofsa hundaa, tuuta lakkoofsa intijerii fi tuuta lakkoofsa raashinaalii kan jiru laalla. Innis yoo laallu tuuta lakkoofsa hundaa kan jennu qubee wdhaan bakka bu'a. Isaan kunis lakkoofsi hundaa 0 irraa eegalee dhaabbii kan hin qabne ta'uu isaati agarsiisa. 0 irraa eegalee dhaabbii kan hin qabne. Akkasuma tuuta lakkoofsa intijerii innis z yookiin z'dhaan bakka bu'a. Innis 0 irraa ka'ee karaa harka mirgaatti dhaabbii kan hin qabnee fi 0 irraa ka'ee karaa harka bitaatti dhaabbii kan hin qabne. Akkasuma tuuta lakkoofsa raashinaalii yoo jennuunis qubee q'dhaan bakka bu'a. Lakkoofsi raashinaalii kunis bifa a irraa baatiin ta'ee a fi ba'an miseensa lakkoofsa intijerii yoo ta'anii ba'an kun ammoo 0 irraa adda ta'uu qaba yookiin wal qixaa miti 0 yeroo jiru. Aan yoo asirratti baadhaaf hirru ba'an kun yooniif 0 ta'e lakkoofsi kamiyyuu 0dhaaf hin hiramu waan ta'eef hiika dhabaa jechuudha. Inni biraa hubadhu lakkoofsonni raashinaalii lakkoofsota intijerii fi lakkoofsa hundaa of keessatti kan qabatudha. Lakkoofsonni raashinaalii kunis lakkoofsa intijeriitii fi lakkoofsa hundaa kan of keessatti qabatudha. Lakkoofsonni raashinaalii lakkoofsa intijerii fi lakkoofsa hundaa kana kan of keessatti qabatudha. Lakkoofsonni intijerii lakkoofsota hundaa of keessaa qaba jechuudha. Lakkoofsi intijerii matammaan isaatu lakkoofsa hundaa kan of keessaa qabuu fi lakkoofsa hundaa kan of keessaa qabu yoo ta'u, diyaagiraamiidhaanis yookiin danaa veeniitiin akka armaan gadiitti agarsiifama jechuudha. Danaa veeniitiin yoo agarsiifamus akka asiin gadiitti kan mul'atudha. Nutis asirratti kan nuti arginu lakkoofsa raashinaalii inni guddaan kun lakkoofsa raashinaaliiti. Akkasuma tuuta lakkoofsa intijeriitis isuma keessatti argama. Lakkoofsa intijerii kana keessatti immoo lakkoofsa hundaatu argama jechuudha. Kanaan dura gilgaala takka tuqaa lama waliin laallee turre. Itti aansee mata dureen jiru mata duree gassirrii kan jedhu yoo ta'u, mata duree gassirrii lakkoofsotaati. Mee gassirriin maali waliin haa laallu. Mata duree gassirrii lakkoofsa raashinaalii. Gassirrii lakkoofsa raashinaalii kana jalatti mata dureen gassirrii lakkoofsa raashinaalii kan jedhu jalatti gassirrii lakkoofsaa jechuun kallattii irratti osoo hin hundaa'in handhuura sararaa lakkoofsaa fi tuqaa lakkoofsaa gidduu fageenya argamudha. Mallattoon sararaa dhaabbataa yookiin paaraalaalii ta'ee jiru lamaan kana as keessatti kan barreeffamu gassirriinis yeroo barreeffamu jechuudha. Fakkeenyaaf xaan gassirrii keessatti yookiin sarara lamaan kana keessatti yeroo dubbifamu gassirrii xaa jedhameetuma dubbifama. Mee hiikoo takka tuqaa lama haa laallu. Hiikoo takka tuqaa lama maal jedha?
tokkoo takka tuqaa lamarra yoo deemne ilaallu xaan miseensa lakkoofsa raashinaalii kamiyyuu yoo ta'e gatsirriin xaa sarara lakkoofsaa irratti fageenya 0 fi xaa gidduutti argamudha. Kanaas haala armaan gadiitiin ibsina. Lakkoofsa raashinaalii xaa kamiifuu xaa gatsirrii jennee xaa yoo xaan irra guddaa 0 ta'e negatiiva xaa yoo xaan irra xiqqaa 0 ta'e. Kana jechuun gatsirrii yookiin sarara lamaan kana keessatti xaan qofti yeroo inni kaamu yoonii fi inni kun irra guddaa 0 ta'e. Kana jechuun poozitiivii lakkoofsa ta'e bakka bu'aa jechuudha yeroo kana. Yoonii fi ammoo negatiiva yeroo nuti goonu bakka xaa kanatti lakkoofsota bu'an irra xiqqaa 0 yoo ta'edha. Fakkeenyaaf gatsirrii 5 walqixa 5 gatsirrii negatiiva 5tis 5 dhufaa jechuudha. Kana jechuun negatiivaas ta'e poozitiivaas gatsirrii keessa yoo seene poozitiiva ta'eetuma bahaa jechuu isaati agarra. Inni biraa fakkeenya kallattii isaanii irraa kan hafe negatiiva 2/3 fi 2/3 0 irraa fageenya walqixa ta'e irratti argama jechuudha. Gatsirriin lakkoofsaa hubadhu jee gatsirriin lakkoofsa kamiituu negatiivii hin ta'u. Gatsirriin lakkoofsa kamiituu negatiivii hin ta'u jechuudha. Asirratti fakkeenyaaf yoo ilaalle gatsirriin 7 torbuma ta'a. Gatsirriin negatiiva 7tis torbuma ta'a. Gatsirriin 0tilleen 0 ta'a jechuudha. Mee gilgaala jiru haa ilaallu. Mee gilgaalaa fakkeenya kun dalagamaadha waan ta'eef gilgaala takka tuqaa 3 haa ilaallu. Gilgaala takka tuqaa 3 kunis gaaffiiwwan jiruun gatsirrii lakkoofsota armaan gadii barbaadiyyaa tokkoffaa irratti gatsirriin 17 negatiiva 17 kuni gatsirrii keessa yoo gale 17 ta'a. Akkasuma baarratti gatsirriin yoonii fi negatiiva 3 guutuu 4 jala 5 inni jiru kuni yoo gatsirrii keessa seene gatsirrii keessatti poozitiivii ta'eetuma ba'a. Kana jechuun hundummaan lakkoofsa asitti kennamee aarrattis baarrattis caarrattis daarrattis eerratti illee kan kennamee jiru hundisaatu poozitiiviidhaan ta'a deebiinsaa. Kan poozitiivii ta'ee jirus poozitiivuma ta'a. Kan negatiivii qabaatee jirus poozitiivuma ta'a jechuudha. Mee lammaffaan ammoo gaaffiiwwan kennaman kun akka armaan gadiitti dalagamanii jiranii. Gaaffiiwwan kana haa ilaallu. Tole gaaffii lammaffaan akka kanatti dalagamee jira. Gilgaala takka tuqaa 3 jechuudha. Gatsirrii 2 xaa hir'isuu 5 gatsirrii keessatti jee yoonii fi xaan 6 ta'e yoo xaan 6 ta'e deebiin keenya gatsirrii 2 xaa hir'isuu 5 bakka xaatti 2 baay'isuu 6 2 baay'isuu 6 walqixa 12 ta'a. 12 hir'isuu 5
torba ta'a. Torba sirrii keessaa yoo ba'u torbuma ta'a jechuudha. Torba sirrii keessaa yoo ba'us torbuma ta'a jechuudha. Torba sirrii keessaa ba'e jechuun torbuma ta'a. Inni biraa gaaffii lammaffaa baarratti shanxaa gasirrii keessatti ida'u sadii yaa ida'uu takkaati. Yoonii fi xaa walqixa lamaatii fi yaa walqixa takkaa ta'e isaan gatii xaa fi yaa kana bakkatanii yoo fuune 5 baay'isuu 2 jechuun 10 gasirrii keessatti ida'uun gidduu isaanii jira. 3 baay'isuu takkaa ida'uu takkaa 3 baay'isuu takkaan kun ammoo bakka yaa jira. Ida'uu takkaa yoo jenneefi kan jechuun 3 baay'isuu takkaa jechuun 3 ida'uu takkaa jechuun 4 gasirrii keessatti 10 ida'uu gasirrii keessatti 4 kana jechuun isin lachuutu poozitiiva. Gasirrii keessaa yoo bees silaa poozitiivuma ta'a. 10 ida'uu 4 jechuun 14 ta'a jechuudha. Inni itti aanu gaaffii lammaffuma jalaa caa yoo ilaalle 19 hir'isuu gasirrii keessatti 2 xaa hir'isuu takkaa yoo bakka xaatti 8 kan fudhannu ta'e 19 hir'isuu gasirrii keessatti 2 baay'isuu 8 hir'isuu takkaa 2 baay'isuu 8 jechuun 16 hir'isuu takkaa jechuun 15. Kanaafuu 15 gasirrii keessaa yoo ba'es 15 ta'a. 19 hir'isuu 15 walqixa ni ta'a 4 ta'a. Kun kana fakkaata. Inni itti aanu tole gaaffii lammaffaa jalaa ilaallee jirra. Tole egaa kan malaaluu qabnus gaaffii lammaffaa ilaallee jirra. Lammaffaa jalaa gaaffii sadaffaa. Tole egaa gaaffii sadaffaanis akka kana. Gaaffii sadaffaanis akka kanatti haasaa yoo ilaalle gasirrii keessatti 6 xaa ida'uu 6 walqixa 15 6 deebiin isaatis karaa 2 dalagamaa jechuudha. 15 bakka ijoo kanatti akkuma jirutti fudhanna al takka. Kana jechuun 6 xaa ida'uu 6 walqixa 15 yookiin ammoo 6 xaa ida'uu 6 walqixa negeetiiva 15 jennee fudhanna. Yeroo kanattis 6 xaa ida'uu 6 hir'isuu 6 masaanuun 6 negeetiiva 6 waan ta'eef 15 irraa illee hir'isuu qabna. 15 hir'isuu 6 walqixa 9 ta'a. 6 xaatu asitti hafaa walqixa 9ti. Gama lachuu 6 irra gama lachuutu 6 gaafa hir'u xaan keenya takka tuqaa 5 ta'a jechuudha. Gama kanaanis hogguu dalaginuu 6 xaa ida'uu 6 walqixa negeetiiva 15 yogguu jennu 6 xaa ida'uu 6 hir'isuu 6 walqixa negeetiiva 15 hir'isuu 6 jechuun 6 xaatu asitti hafaa. 6 xaa walqixa ni ta'a 20 takka 15 negeetiiva hir'isuu 6 jechuun negeetiiva 20 takka ta'a. Negeetiiva 20 takka jala 6 jechuun negeetiiva 7 irra 2ti. Negeetiiva 7 irra 2 jechuun 3 tuqaa
shan jechuudha. Negeetiiva 3.5 jechuudha. Inni itti aanu baadha. Baan immoo gasirri keessatti xaa irrisuu 8 irra 2 wal qixa 8 kan jirudha. 2 wal qixa 8 kan jiru yoo ta'u, deebiinsa akkuma kan irratti yookiin jennee karaa lamaaniin utaaleen. Amma irratti yoo ilaalle tuuta furmaataa ta'uu kan danda'u gasirri san keessatti bakka xaa kan bu'uu danda'u al takka tuqaa 5 al takka immoo negeetiiva 3.5 jechuudha. Akka kanaan kunis bakka xaatti lakkoofsa bu'uu danda'u barbaannaa jechuudha. Baarrattis yeroo barbaannu gasirri keessaa akkuma jirtu baafneeti al takka wal qixa 8 jenna, al takka immoo wal qixa negeetiiva 8 jenna. Kana jechuun akkuma jirutti xaa irrisuu 8 jala 2 wal qixa 8 kan jiru kana hunduma isaatu lamaan baay'ifna. Haga manaatti illee lamaan baay'ifna yookiin achi kan jiru jechuudha. Asitti lama baay'isuu lama xaa irrisuu 8 kana akka jennu lamaan ta'as cinaa jirtutunii fi ta'as cinaa jirtutunii fi lamaan jala jirtutun lama ta jala jirtutun wal balleessi jechuudha. Yeroo kanatti xaa irrisuu 8 wal qixa 16 kan jirutu nu hafa. As dabarree gamanaanis lama baay'isuu jennee lamatti baay'ifnu lamaan tun wal balleessiti jechuudha. Lamaan tun wal balleessiti. Wal qixa xaa irrisuu wal qixa 8 wal qixa negeetiiva 16 kan jedhutu nu hafa. Amma booddee ammaas xaa irrisuu 8 ta'uu 8 wal qixa 16 ta'uu 8 yeroo jennutti xaan keenya kan nuti argannu 24 gamanattis xaa irrisuu 8 ta'uu 8 wal qixa 16 negeetiiva 16 ta'uu 8 yoo jennu negeetiiva 8 nu hafa. Kanaafuu bakka xaatti kan bu'uu danda'u gaafii kanaaf bakka xaatti kan bu'uu danda'u yookiin bakka xaa bu'ee dhimma kana kan nu mirkaneessuu danda'u 24 fi negeetiiva 8 ta'uu isaati argina. Tole gaafii itti aanu gaafii sadaffaa jalaa sadaffaa haalaallee jirra baalaallee jirra sadaffaa caa haalaallu sadaffaa caanis gasirriin negeetiiva xaa wal qixa 12 kan jirudha. Deebiin isaatis akka kana ta'a. Xaan negeetiiva xaa wal qixa 12 yookiin negeetiiva xaa wal qixa negeetiiva 12 jenneetuma daleena kanaas yookiin kan jennu kana yookiin kanarraa harka mirgaattii fi yookiin kanarraa harka bitaatti kan jiru tolegaa yookiin kanarraa karaa harka bitaattii fi yookiin kanarraa karaa harka mirgaatti kan jiru yoo ilaalle wal cinaa dalagamaa deemaa lachuutu argamu gatuma xaati yookiin tuuta furmaataati kan nuti jennudha jechuudha. Asirratti gaa amma yookiin sarara diimaa kana achitti kan jiruu fi sarara diimaa kana asitti kan jiru wal faana yeroo dalagamaa deemutti gatiin asitti argamu 12 ta'a. Gatiin asitti argamu immoo negeetiiva 12 ta'a jechuudha. Negeetiiva 12. Isaan kana gaa negeetiiva 12 fi 12 kana bakka kana keessa yoo buufne bakka xaatti al tokko negeetiiva 12 al tokko immoo 12 yoo buufne gasirri nuti argannu maal ta'a 12 ta'uu isaatii hubannaa jechuudha. Daasaatti yoo gad dhufne gasirriin 8 irrisuu 4 xaa wal qixa 16 kan jiru isaan lachuutu gasirrii keessaa baafne al takka wal qixa 16 al tokko immoo wal qixa negeetiiva 16 sarara diimaa kana harka mirgaattii fi sarara diimaa kana harka bitaatti si'a takka negeetiiva 16 goone si'a takka negeetiiva 16 goone dalayna. Kanaas inni jalqabaa 8 gamanaan jiru kun if cinaaf poozitiiva waan ta'eef 8 irrisuu 8 gamanatti illee 16 irrisuu 8 jenna wal qixaa achitti waan wal qixaa asii goone wal qixaa akkattis godhuu qabna waan ta'eef isa sarara diimaa kana achi jiruufis 8 irrisuu 8 irrisuu 4 xaa wal qixa negeetiiva 16 irrisuu 8 jenna.
Kana booddee asii kan waafu negatiiva 4 xaadha. Negatiiva 4 xaa kana hiruu negatiiva 4 jenna. 16 irraa immoo 8 yeroo fuunutti 8 nu hafaa. Asitti 4 waan hirreef 8 illee negatiiva 4 hiruu qabna. 8 negatiiva 4 gaafa hirruutti negatiiva 2 dhufa. Inni gama harka mirgaa jiru kun ammoo negatiiva 16 hir'isuu 8 jechuun namni tokko akka qarshii 16 yoo sirraa qabaate 8 itti dabalatte jechuudha. 8 hir'isuu jechuun kanaafuu negatiiva 24 hiruu negatiiva 4 jechuun wal qixa negatiiva hiruu negatiiva poozitiiva wal godha. 24 hiruu 4 jechuun 6 kunis kana taha. Inni itti aanu caadaleene daadaleene eedha katti aanu yoo ta'u gaafii eedhaafis gasirrii keessatti 2 xaa ida'uu 10 wal qixaan duwwaa tuqaa 5 duwwaa tuqaa 5 jechuun kun karaa biraa takka irra 2 yoo jennis mataa jechuudha. Takka irra 2 yoo jenne kanaas gasirrii keessaa baafnee see takka 2 xaa ida'uu 10 wal qixa duwwaa tuqaa 5 yookiin ammoo see takka 2 xaa ida'uu 10 wal qixa negatiiva duwwaa tuqaa 5 kanaas 2 xaa ida'uu 10 hir'isuu 10 duwwaa tuqaa 5 hir'isuu 10 yookiin ammoo karaa harka mirgaatti kan jiru 2 xaa ida'uu 10 hir'isuu 10 wal qixa negatiiva duwwaa tuqaa 5 hir'isuu 10 2 xaa wal qixani ta'a. Amma asitti maal godhuu qabna? Duwwaa tuqaa 5 yookiin 5 irra 10 kana hir'isuu 10 jenna jechuudha. Wal qixaa asitti waan goonu wal qixaa akkittis godhuu qabna waan ta'eef hir'isuu 10 jenna. 2 xaa wal qixani ta'a 5 hir'isuu 10 gaafa jennu as jala takkaa jira. 5 hir'isuu 100 ta'a jechuun waamsaan isaanii 10 waan ta'eef 5 hir'isuu 100 jechuun 95 ta'a negatiiva 95 jala 10. Asitti immoo 2 xaa hir'isuu negatiiva 5 hir'isuu 100 jechuun asin negatiiva 5 jala 10 duwwaa tuqaa 5 waan ta'eef negatiiva duwwaa tuqaa 5 jechuun negatiiva 5 jala 10 jechuun hir'isuu 10 jechuun gaafa deebi'u negatiiva 105 jala 10 ta'a. Negatiiva 105 jala 10 amma maal goonaa gama lachuuttu xaa kophatti hambisuudhaaf inni gamanaa kuni takka irra 2tiin baay'ifna. Takka irra 2tiin gaafa baay'ifnu 2 fi 2 waliin badee xaa kophatti hafa. 95 jala 10tti illee takka irra 2tiin baay'ifna. Yeroo kanatti 95 negatiiva 95 jala 20 ta'a. Inni kun asumaa yoo gabbuune 19 salphifnee yookiin 19 negatiiva 19 jala 4 ta'a jechuudha. Negatiiva 19 jala 4 ta'a. Inni gama harka mirgaattis akkasumatti 105 negatiiva 105 jala 20 yoo salphatu immoo negatiiva 21 jala 4 ta'a. Negatiiva 21 jala 4 kan ta'udha. Negatiiva 21 jala 4ti. Kunis deebii caadhaaf akka kanatti kan kaa'amu yoo ta'u inni itti aanu gaafiiwwan gilgaala takka tuqaa sadiitis kanneenuma. Tole egaa hordoftoota chaanaalii barsiisaa Jamaal chaanaalii kana subscribe like share gochuudhaan gargaaraa. Gaafiiwwan qabdan ammoo asirratti koomentii jalatti yoo dhiyeeffattan yeroo sumaa tattamatti dalaynee kan isiniif erginu ta'a. Galatoomaa.